كيبور ملتي ميديا برودكشن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمو دعوتو تكينيا كان دعوة جرتن كيبور ملتي ميديا برودكشن. قبين كينيا مو كيسوما تربانيت. أكما بيكمو سجنتالي غرغرا نموتا موتانو غرغرا كبن. سجنتا كبنون درتي نموتا موتانو غرغرا كبن ترباني سندي سونكين نياردم. namoota murannus qaban muuxannus qaban kan waa irraa baratanii fi irraa hubatan hedduu isin dhiyeessaa turre. Har'as keessummaa godhannee kan nuti dhiheeffannee keessummaa keenya har'aatiin wanti irratti dubbannu guddoon waan dargaggeessaati waan ta'eef keessummaa keenya har'aa dargaggeessa qacalee tokko qabadheetu isin dhufee jira. Innis ni beektan namoonni sooshaal miidiyaa fayyadamtan sirriitti barumsa babbareedaa irraa fudhachaa jirtan nama ijoollee reef qacalee lafaa dhufuudha ka akkasuma immoo beekumsa bareedaa goonfateen hawaasa keenya tajaajilaa jiru Ustaaz Galmaa Saaraati. Ustaaz Galmaa Saaraa baga nagaan dhufte. Baga nu eedan. Mi hawaasa keenya salaama gaafatteetu kalatti mangala sagantaa keenyatti ceene. Hayyee bismillahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillahi wa kafaa wa sami'a Allahu liman da'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. daawwattoonni warri asirraan hordofaa jirtan bakka jirtanitti nageenyi rabbii isinirratti haa jiraatu isiniin jedha. Ergaa gana isiniin jedhee kallatti maan isinitti isin dabarsa. Maasiit Ustaaz Galmaa amma warri asirraan daawwatan baay'eedha amma addunyaa guutuu jira. Miidiyaa jechuun kun humna guddoodha. Waan jajjabduudha. Waan silaa ilmi namaa itti bakka namni gahuu hin dandeenye guutuu geetteetu addunyaan guutuun fooddaa takkaan teettee amma Ustaaz Galmaa asitti daawwataa jirti jechuudha. Amma namoonni baay'een Ustaaz Galmaa kana hin dinqisiifatanii hin jaallatanii yoo laalan umrii isaa daa'imaa beekumsi inni fi barnoonni isarraa argannu guddaadha jedhanii dubbatanii akkasuma immoo daawwattoonni keenya illee waan isaan beekuudha qaban namni nuti isinii qabanni kun hangafa ummata keenya afaan isinitti haasaa jirruun kun afaan Oromooti. Oromoon illee namni marri maatiin hundinuu namni hundinuu hangafa qaba. Hangafti ummata keenyaa Boorana. Ustaaz Galmaa Saaraa Booranarraa hangafa keenyarraa finnee kanaaf mee Ustaaz Galmaa Booranaa eessatti dhalate Boorana siin jedhanii dhuguma Boorana moo loqoduma keetiif Boorana siin jedhamu simatu gaa wayii Boorana dhaladhe jedhe moo akkam mee waan seerraa kaan ka'umsa fakka nuu toluuf jedheeti. Hayyee bareeda. Jalqaba irratti ani Booranatti dhaladhe aga ta'e achumatti barataa ture. Gosatti digalu alhamdulillahi rabbiin sabuma hawaasa awaama namni jedhee lakkaa'u sanumarra rabbi nu baasee kunoo bakka kana kenna alhamdulillahi rabbil aalamiin. Maashaallah baga hawaasni keessan sun baga milkaa'e dhugaa dubbachuu fi ummanni keessan sun Ustaaz Galmaa hedduu miidhamaadha. Hedduu rakkataadha. Daawaafillee biyya san deemnee arginee jirra. Hedduu ummata wannatti haajamu. Milkaa'ina hawaasan keessaatti goonfattan maayinni. Amma hawaasan keessatti daa'ii abaluu Boorana hojjan nam tokko qofaa beeyna sheenu jedhanii miidiyaa kanarratti naa biyya alaa jiru tokko natti fakkaata. Achiin achi daa'ii Boorana keessaa daa'iin hin yaadamuyyuu. Inumaan jiru hawaasa Booranaa kan homa biraatti beekanii Galmaa Saaraa garuu Booranaadha. Akkamitti milkaa'uu dandeessamme? Wallaahi dura dursee Boorana ta'uu waliin hawaasa silaa namni awaama jedhee lakkaa'u ta'uu waliin rabbiin galanni haa ga'u haadhateenna asirraan galateeffatu illee barbaada. Haati teenna nama qara'e jechuun wanni waan kana kaaseefi sadarkaa amma jirru kana cimina maatii keennaatiif qaraatii haati teenna qaraateef rabbi sababaa godhee haala kanarra gahuu dandeenya. Haati teenna qur'aana illee qara'anii alhamdulillahi gaafa nuti madarasaa qaraanu qur'aanni madarasaatti yoo na dhibu kama haati keenna irra naa baatutu naa galaani ka ustaaza caala. Hundaafuu haadha qaraate qabaatuu kiyyaafi alhamdulillahi rabbi galanni haa gahu. Haadha jabduu ibaada irrattis khayrii garagara irratti nu kakaastu manaa qabna.
rabbi umrii isaanii naaf haa dheeressu kana jechuu barbaada. Maashaallah bareeda. Daawwattoonni keenya asirraa waan hubachuudhaa qabdan ilmaan ofii yoo tolchan fireen isii hin bareedu. Namni mana keessaa gadi tollaa wanni hin tolle hin jiru. Amma imaama gurguddaa kana hunda haadha jira duuba isii haadha jira. Imaam Ahmad faa namoota hamma haadhi balu jennu gurguddoo kana dudduuba isaanii haadholeetu jira. Laal wanni mana keessaa gad tolu haginni tolu. Kanaaf hawaasa biratti akkasiidha. Kanaaf namni hundinuu mana isaa keessatti waan gaarii hojjetee waan bal'aa irraa argata. Akkasi kallattii amma gama kanatti yoo ceene mee dargaggoota islaamaa kun amma lalaalutti shabaaba jedhama. Namni hundi dargaggeessanii namoota waggaa 30 gadi jiru kanaanii dargaggeessa jettaanii dargaggeessa islaamaa jechuun maal jechuudha? Mee ustaaz Galmaan akkamitti hiika waan kana? Dura dursee dargaggeessa jechuun nama diin utubee deemu jechuu dandeenya. Umriin dargaggummaa kun umrii diin keessatti barbaachisu. Ambiyoonni darban hundi umrii dargaggummaatiin ummata yaaman. Fakkeenyaaf Nabiyallah Ibraahim gaafa tawhiidatti nama yaama dargaggummaa isaa wajji dargaggummaa sanii waan hedduu dalage. qaddama maalahu liddiifaan wa waladahu lilqurbaan wa jismahu linniiraan qabeenya ofii keessummaa kenne sangaa qale keessummaaf mirgo gadi ciibsisee qaleefi qaama isaa ibiddaa kenne ilma isaa billaa kenne albee kenne waan guddaa dalagee taariika irratti hambifame. Nama kanatu faasii fuudhee taabota caccabse xixiqqaa fixee guddicha takka hambisee faasii kana irra kaa'e. Ummanni wayita dhufee laalu innaa sami'naa fatan nuti dargaggeessa tokko beeyna quba qabna yuqaalu lahu Ibraahim Ibraahim jedhaniini nama san fatan laal bakka kanatti rabbi dargaggeessa jedhee fide laal mucaa dargaggeessa shirkii lafaa bittinneessee tawhiida gadhaabe bakka kanatti rabbi Ibraahim dargaggummaa yaame jechuu. Ummata ashaabul kahf warra godaa ka jedhamee seenaa qur'aana keessatti rabbi himu ka fakkeenya irraa fudhannu kana yoo xiinxaltee laaltu innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudaa jedha rabbi. Isaan dargaggooleedha jedha rabbi. Dargaggoolee rabbi isaanitti amananii jedhee rabbi qur'aana keessatti dubbata. Dargaggeeyyii kana rabbi qur'aana keessatti hin faarse wanni diin ittiin utubamu dura dursee dargaggeessa. Namni nabii duuka dhaabbate baay'inni isaanii dargaggeessa. Baanderaa islaamaa fuudhee ka namni tawhiida labsuuf gariin dhiiga dhangalaasee gariin lafeetti cabee lafatti saamame baay'inni isaanii dargaggeessa jechuudha. Dargaggummaan islaamummaa keessatti makaana guddaa bakka guddaa qabdi jechuudha. Ummanni nu dura darbe ka bu'aa guddaa buuse ka gatii guddaa godhate umrii shabaabummaa kana isaanii fayyadamanii dargaggummaa isaanii kana hallanyeeffatanii ibaada irratti khayrii garagaraa dalagatu irratti islaamummaan asara wahii faana wahii makaana guddaa keettee fi dargaggummaa akkasitti lafa keette jechuudha. Kanaaf islaamummaa keessatti dargaggeessi lafee duydaati yoo jenne naman qaanfachiisu naman salphachiisu jechuudha. Maashaallah maashaallah. Ammas gaa islaamummaa keessatti akkasii hojiileen dargaggoota irraa eegaman hoo amma namni hundi bakka isaa yoo beeke inni sun nama akkamii akka ta'e yoo beeke hagam islaamummaaf barbaachisaa yoo beeke amma akkuma duratti kaastan kana hedduun warri waa dalagee umrii dargaggummaatti umrii dargaggummaa kana immoo waa hundinuu isuma barbaada waallee ittiin tolchuuf hin barbaada humna haaraya ittiinlee balleessu hin barbaada humna haaraya wanti hundinuu marsee isa eega nama akkamiitu dargaggeessa akkamiitu immoo xaxaalee akkasii sanniin keessaa baha ammaas dargaggeessa akkamiitu immoo dargaggeessa islaamummaan barbaadu ta'a. Dargaggeessa islaamummaan barbaaddu dargaggeessa kaayyoo guddaa qabu dargaggeessa ibaadaa qabu ija kanaa yoo laalle garuu yeroo ammaatti addunyaa tana wanni bulchu waa afuri. Duniyaa wanni harkaa qabu duniyaa wanni sochoosaa jiru waa afuri.
tokko aangoodha, lama qabeenya, sadi miidiyaa, afur beekumsa. Kana hunda duniyaan kam caalchiste yoo jette qabeenya caalchisan, qabeenya caalchisan. Miidiyaa wanni duuba jiru qabeenya, qabeenya malee hin socho'u, qabeenya malee hin socho'u miidiyaan. Beekumsaa fi qabeenya namni kamirra laala yoo ka jettu taate arda qabeenya nama madaala namni. Silaa aslii beekumsatu qabeenya caala, yeroo ammaa ija namni ittiin laaluun qabeenya caalchise namni. Beekumsa sanuu qabeenya saniin itti gaa akka waan jedhaniiti. Sartifikeetii doktorummaa osoo hin bitanne qabeenyan, osoo barattee doktorummaan fudhanne qabeenyan bituu dandeetta. Amma namni tokko osoo injiineriingiin baratin, doktoreetiin baratin, sartifikeetii qabeenyan bituu danda'a. Aangoo namni qabeenyan bakka aangoo waa kafalee aangoo fudhatuu hin danda'a namni. Hunda caalaa qabeenya caalchifatan. Dargaggeessa ammarraa roga hundaan beewullu maqxaaca akka jedhan san roga hundaan dargaggeessa barbaadamu gahee hunda qabu barbaanna. Wanni qabeenya caalchisteef duniyaan qabeenya kanatu humna guddaa, paaworii guddaa qaba. Yeroo ammatti namni qabeenya qabu yeroo ammatti kabajni isaa akkuma ati beeytu nama wahiitu fatwaa godha ummata. Tokko saree manatti qallaba. Saree tana tolchee dallabee kunuunsee sombaa fi foon itti bita. Manatti kunuunsa? Manatti kunuunsee. Saree ala deemtee caacutii fi foon hambaa guurtuu miti, salee maan haa qabdu. Manumatti saree leenjifamte jechuudha. Kutti jedhan, tishi jedhan, deemi jedhan, kootu jedhan, beeytu afaan beeyti sareen. Saree tanaa jalatu itti dhufe hin duute. Garaa isa nyaannan qabrii islaamaa geesse awwaale. Tokkotu osoo inni qabrii islaamatti awwaalu arge. Aboo namni kun akkamitti qabrii saree islaamatti awwaala jedhanii namticha fatwaa godhu sanitti dhufan. Tokkotu saree ganda qabrii islaamaa fidee awwaale akkam jetta jennaan lole sheetichi. Akkami akkana godha kun islaama tuuffate maal jechuu jedhee lole nama san fidan. Isa san haa fidaniif akkas dubbachuu jira. Fidan amma nama san akkami akkana goote waa takkan dubbanne qabeenya akkanuma kiisa jedhee birrii doolaara lakkaa'ee sheeka jedheen. Saree santu eda manaa mannatti dhufee doolaara kana muftii kenninaan jedhe hoodho eda harka kaa'e. Hin callise sheeka. Dhiisaa jedhe amma mataa argufate. Sarittiin akka isin irraa loltan sanii miti, sareen saree hortee ashaabul kaafiti nama kanan tuqinaa jedhe. Sareedhaan jira. Maaltu nama kana jijjiire amma? Dinagdeet. Imaana kana. Imaanni kun jiraannani. Mee san dhiisaa. Kanaaf dargaggeessi gahee hundaan dargaggeessa qabeenya qabu, dargaggeessa beekumsa qabu. Ammuma tana gara jijjiireeti saree sanyii ashaabul kaafi ta'uun ooltu. Hortee ashaabul kaafi maallaqatu godhee bara. Maallaqatu achi galche. Innis Qur'aanni sun ashaabul kaafi san keessatti Qur'aanni sareen sun dubbatameera sababa sani. Sababa san hortee achitti sanada galche. Duuba. Waan akkasiisanii dargaggeessi raammaa barbaada. Dargaggeessi roga hundaan hirdhina qabeenya hin qabne, hirdhina beekumsaa hin qabne, dargaggeessa roga hundaan guutame islaamummaan irratti hajamti jechuudha. Maashaallah, maashaallah, maashaallah. Gaammas keessatti maaltu jira? Waa hunda qabaachuu waan jan tokko. Amma waan amma arfarreef dubbanne kana keessatti wanti tokko jabaan jiru diinagdee waa hundaa duubaa dhiibdi. Hammamuu beekas ta'u, amma waa hunda ta'u hir'inni gama diinagdeetiin jiru sun inuma jira. Garuu diinagdee makana iyyuu ka fidu beekumsa. Dudduubaa ka fidu beekumsa. Laakiin garuu har'a immoo waan hundayyuu ka ittiin fudhachaa jiran akkuma duratti kaastan sana maallaqaan fuuchaa jiran, maallaqaan waa hundaa gochaa jiran. Yeroo tokko maaltu na mudate biyyuma teenya biyyuma Oromiyaa tana keessa iddoo wayii deemeen ture. Daawaadhaaf. Sagantaa hawaasaa wayii turree galla. Namni tokko injinara nama jabaadha. Daandii aanata nuti dhaqnee sanitti dalagaa konkolaataa isaan nu deebinu kenna kanaan nu hojii deebi. Wal dubbisneetuma wal haasofnee geessinee namni tokko bilbilaan jiddumee nutti haasa'utti itti bilbilee mana barnoota dhaabbata koolleejjii akkasii sana dhaqiitii digrii kiyya naaf fuudhi jedhee bilbilaan itti hima. Koo amma suma jennu mee akkamitti namaa kennama waan nama sitti dhaammatan kun waan akkamiiti jennee gaafannee jennaani lakkii
isaan bulchaadha bulchaanaati namni sun bulchaadha bulchaanaati garuu qarshii kan qarshii inni kafaluuf illee ka isaati projektii naannoo san dalagaa waan ta'eef hin kennaniif jechuudha projekticha waan oolmaa dalaganii projektii isaa kennuufu waan oolmaa dalaganiif jecha namni sun akkas godhu duuba yeroo bilbilu namni kun bilbilee maallaqa ofiitiin digirii fuudhaaf namni kun erga aanaa bulchuu jammaree bubbulee ilaala ofii baratee iyyuu digirii iyyuu hin qabu digirii kana iyyuu maallaqaan fuuchaa fi jiran kanaaf dinagdeen kun waan isiin gochaa jirtu waan isiin addunyaa godhaa jirtu wallaalallee beekaa godhaa jirti kanaafuu nuti ka barbaadnu islaamummaanis kan barbaaddu dargaggeessa dinagdeellee qabu ka beekumsallee qabu ka aangos qabu ka waa hundas qabu hunduma dargaggeessa akkanaa kana barbaaddii jechuudha haya dargaggeessa akkanaa ta'uudhaaf hammoo maaltu akkasitti nama fida dargaggeessa akkasii ta'uu fi kaayyoo jabaatu nama fida namni kaayyoo qabuu fi kaayyoo hin qabne wal dhaba dargaggeessi hedduun abdiitu keessatti du'e kaayyootu keessatti du'e rabbiin hadiis alqudsi keessatti ana cinda dhannii abdii bi ani bakka gabrichi kiyya itti na yaade isaa ta'a jedha rabbi yoo inni khayrin na yaade anis kayruma san isaa ta'a yoo inni hamtuun na yaade hamtuma san isaa ta'a jedha rabbi wanni dargaggeessa kenna mul'ataa fi kaayyoo fi kiyyoo karoora isaatti gahuu dhorge kaayyoo qabaatuu dhabuu isaati yeroo laaltu dargaggeessi gariin sadarkaa ol aanaa irratti argama tartiiba godhatee kabiroo ijaayiloo yoo laaltu immoo sadarkaa jiddu galeessa wasaxa ta'ee argama kabiroo yoo laaltu immoo kufee lafatti harka kennatee ka hafu argita kana hunda maaltu akkanatti gargar baasee kaan fagaatee kaan lafatti maxxane yoo ka jettu taate kaayyoo jabaa qabaatuu santu akkas godha dargaggeessi kenna kaayyoo laafaa ta'uu hin qabu walaa tahinuu walaa tahzanuu wa antumul a'lamuun namni hifatuu hin qabu gadduu hin qabu yaaduu hin qabu bakka guddaa gahuuf deemu san immoo karoorsee akka itti gahu furmaata barbaadatuu qaba malee osoo hin dorgomin harka kennatee yoo kufe bakka malee ta'a qotiyyoon abaarsa qabu kal'oon isaa dibbeef leedoo taatee dhikki lamaa bultii jedhan hayaata guutuu tumamaa baati wanni kaayyoo qabaatuu dhabuun adda nama baasu bakka gahuu fi mul'atanii argamuu fi dhokatanii argamuu nama mudachiisa jechuudha kanaaf dargaggeessi akka isarraa barbaadamu argamuuf kaayyoo qabaatuun dirqama maalitti jirtaaf maaltu si jiraa beekuun dirqama dargaggeessi tokko amma ani injiinera ta'uu barbaada ani piroofeesera ta'uu barbaada doktora ta'uu barbaada yoo jedhe waan silaa karoorfete kan hojiitti hiikuun bareeda dirqama taya laysa al-iimaanu bitamanni walaa bitahalli jedhan iimaanni kun hawwiin halluun hin ta'uu beekaa isi ani amma osoo hin salaanne osoo rabbiin kadhanne osoo ibaadaan goone iimaana argadha jechuun hin ta'u waan san godhe ufii qajeelanii rabbi kajeelan jedhan ufii qajeelanii rabbi kajeelan kaayyoo kana keessatti tattaaffii gootee waan sanitti geetta ka tattaaffiin godhin akkamii waan sanitti geetta rabbi waa hundaafuu sababa nuu godhaa beekaa isi fakkeenyaaf ani osoo dhukkubni tokko natti argame osoo kiniinii fi marfeen fudhanne fayya yoo jedhe akkanumatti ta'e dogongora guddaa hin durooma yoo jedhe carraaquu qaba waa hundaafuu rabbi sababa nuu godhuu kana keessatti kaayyoo kaayeffanne san hujiin hiiknee galmaan gahuuf bakka yaanne ni geenna akka dargaggeessa islaamarraa barbaadamuuf kaayyoo ofii keessatti hujiitti hiikuun bakkaan isa gaha jedhee yaada. Maashaallah. Daawwattoonni keenyallee waan irraa hubachuudhaa qabdan waan dargaggummaa irratti haasa'u jira. Dargaggeessa fi dargaggummaa. Dargaggeessa jechuun anumaa nama akkiyyaa kana yaani nama jechuudha. Dargaggummaa jechuun garuu gadaa qabdi. Yeroo qabdi, daangaa qabdi, waan yeroo xiqqoo wayiitti dhuftee namarraa dabartu. Yoo waan sanitti hin fayyadamin waan nu amma dubbanne kana guutuu keessa hin jiraatu jechuu namni hundinuu waqtii isaatitti wanti hundinuu yerootti bareeda
waqtii isaatti immoo waan gaarii yoo hojjetan dargaggeessa akkasii san ta'uu danda'an dargaggummallee akka itti yoo dabarsan hayaata boruuf dudduubatti gaafa humni tun hin jirre gaafa wanti tun hundi deemte yeroo koo waan gaarii dabarsan jedhanii ittiin gammadan yoo yeroo waan kana immoo akka barbaadne qisaasin immoo itti gaddaa jiraannaa jechuun jireenya keenya guutuu kanaaf mee gama kanatti haa deebinu ustaas Galmaanii akka dargaggeessa tokkootitti barnoota keessattis haa ta'u waan garaagaraa keessattis haa ta'u mudannoo fi muuxannoon hin jira waan ta'eef jidduutti immoo daawwattoonni keenya sagantaa keenya sotti deebinu mee akka muuxannootti yookaan akka mudannootti ustaas Galmaan Saaraa mudannoo akkamii qaba mee waan san yeroo tokko nu tabsiisi. Wallaahi mudannoo wanni jedhamu kuni hin baay'ata maran dubbatanii mee tanama maraasila akka gorsatti illee waa keessatti dabarfatuu barbaadu tokko haa himu suni maali yoo jettan taate rabbi na kaasee gaafa ho'i umraa deema jedhee karoorse wallaahi akkas jedhe maaltu deemsa saniif sababa naa taya harki duwwaan fuulan ibsuumi paaspoortii qabaatuu qabaa ani paaspoortii hin qabu 5,000 guute paaspoortii 5,000 guutee gara ji'a 2 jala ga'u qaxaroo deebii naa qaban deebii deebitee ashaaraa kenni ta'uma akkasiin han jedhani ani ka barbaadu ramadaana keessa umraa ka deemuu barbaadu ka jarri qaxaroonatti qabde wanni kun osoo paaspoortii kanan fudhanne ramadaana achinarraa tara sodaadhe 5,000 kana kaansil godhe 25,000 as tokkaa'ii godhe ariifatee asi dhaqqabu kana dhiise as tokkaa'ii godhuuf Finfinnee dhaqe sandura mucaa online innaa guututti ergee waa mara maallaqa mara galchee fi iskaan godhee iskiriinshoot godhee risiitii ergee fi waraqata dhalootaatii fi mattaawqaa kiyyatti erge gaafa akkanaa koottu naan jedhe Finfinnee hin dhaqe wayita dhaqu kanaaf Finfinnee achi bulee subii immigireeshina san dhaqe subii dhaqee wayitaani dhufu ummanni guute bakka san namni dhaqee beekuun beeka bakka san guute saffiin hiriirri namni as tokkaay daddaffitti fudhatuu fi namni turaa fudhatu ka qaxaro kuni hundi garagara yoo ati namatti siixee saffaa kana nama gaafatuuf achi deemtu namni illee si dheessa rabbi intala Oromoo wahii naa baasee isiilleen qaxaroo qabdi gaafadhee jennaan Orofaan bakka sani jettee na hakeektee hin hiriire osoo hiriirru subii dhufnee lafti nutti bariite hiriira nama baay'inarraa gaafa kana hin deeme carraa godhee rabbi bakkeen kiyya nagahee wayita jara sanbira gahu arabi fanatti dubbate ani imaama akkanatti hidhadhee mudawwara godhee dhufe arabi fanatti dubbate ani waan inni waan gaafatu sew eda siyaasaa isaan beeku jalaa dubbadhe ammallee oromi fanatti deebi amaari fanatti dubbate afaan wal keessa dhahee nama wahii ka achi keessa taa'ee saffaa nama qabachiisaa jiru namni kun shakkamaa arabifa dubbata amaarifa na dubbate oromifa dubbate anta suudaan naan jedhe namichi jala gahe ati suudaaniidha naan jedhan maaliif jedha suudaanii imaamaa hidhadhe ani gurraachami malki akka jaraatitti hidhadhee dhufe wallaahi bakka sanitti xiqqoo amma irrifadhee beeyta suudaan jennaan akkana naan jedhanii ani Oromoodha waraqanni kiyya yoo laalan dhalootatti Boorana jedha wal bira yoo laalan bayi naan jedha bakka asuma keessa iyyuu bayi jedhe bayi naan jedhe na shakki amma namni kun hin bayee ala dhaabbadhe yoo ani itti ol deebu qubumaan na ari'a asittiin dhiyaatin naan jedhe asittiin dhiyaatin jedhe
mucaa waraqaa kana naa guute qubaan na ari'a wallahi Qubaan beenu jedha. akkanuma jedha warra mucaa waraqaa naa guute Ayyee. itti bilbilee kunoo akkas na ari'aa jirani akkam godhaa jedheen Waa inni waa balleessee ta'a. bara ani naan galle mee maal tahaa jedheen wallahi qirreetaa kifilii dhaqi naan jedhe qirreetaa kifilii Bakka komiitti dhiyeessan. qirreetaa kifilii kana yoo dhaqu waraqata mucaan naa baasee fi waraqata dhaloota kiyyaa wal bira qaban waraqanni mucaan naa baase birth place bakka dhalootaa sanirratti Arsii jedha waraqanni kiyya ka dhalootaa Boorana jedha kana wal faalleessitee nu dura dhaabbatta deemi nurraa naan jedhanii na ari'an Amma warri ani asitti leemu. waa itti machuu dhufe akkana na ari'an waan ta'uu dhabe ammallee namichuma qubaan na ari'u san itti dhufe Ayyee. qubaan na ari'a dadhabee jennaan Ayyee. ima koottu mee naan jedhe qoricha naa qotu edaa bayta Ayyee. qubaan na yaame amma waan inni na keessummeessu edu se'a Ayyee. waraqata kiyya irratti quxurii 7 barreessachi dhaqi naan jedhe Yoo si dhibeef jedhaara inni. qaallichi biyyee naa qotu eda quxuriin 7 kamaali abbo yoo ani dhufee bakka san dhaabbadhu nama wahii oromoodha achi ta'a maa asii fidan naan jedhe maa jedheen bar ummata amaaraa ummata soomaaleetu bakka kanatti hiriira ati maali naan jedhe sabni kee eda akkanaa jedhe achirraa deebi'e ammallee waraqata akkanatti qabadhee Rakkatte maa kaa. achi nageessita jechuu gaafachuu deema wallaahi na ari'a amma Sila harkumaan jedha inni. bar qubaan na ari'a ufittuu na kaleessuu dide Ayyee. maal ta'e sana booda mucatti bilbilu inni fala biraa naa kaa'aan jiru Ayyee. qirreetaa kifiliin inni jedhu na ariite achi saba biraati asii qubaan na ari'a waan godhu dhabeeti wallaahi rabbitu na quba qabaami Ayyee. namumarraa achi siiqee hundee muka wahii dhaabbadhe astagfirullah astagfirullah istigfaaratti seene wallaahi sa'atii 2 ol ka rabbiin kun quba qabu sa'atii 2 ol istigfaara godhe Muka jala tiitti. muka jala dhaabbadhe maal ta'a mitiin dhaabbadha abbo istigfaara godha wallaahi Ayyee. osoo ani istigfaara godhu rabbi jara san laaqanaaf baase yoo jarri laaqanaaf baatu ijuma jabaadhee amma seene jarri baate kabirootu jira amma seenee wayita ummata agana gahu ka taraa eeggataa jiru bira taree qaxxituma itti dhufee warri hiriira irra jiru deebii naan jedha lakki an dura dhufe hin deebi'u jedhe haqa qaba na dhiisanii waraqata itti kenne dhima naa laale afaan maal dubbatta na gaafate oromiiffa malee waan Mucaan si goose. amma naa galee bar Rakkoo uummatni rakkoo si galan. inni bakka lamatti hiddamuudha naa gale afaan siyaasaa jira laale bakka silaa arsii jedhullee naa sirreesse amma turgum naan jedhe turgumii waraqata dhalootaa kana amaariffatti hiikii fidi naan jedha amaariffatti hiikuuf alaba ani aga hiikaa kanaa fiduu deemu wayi ka qubaan na ari'u sun as deebi'a kana sodaataa deemu wayi aga kana istigfaara dhiisa seetaati astagfirullah astagfirullah istigfaara godhaa karaa kana deema Ayyee. aga qaallichi afaan amaariffatti turgumii godhee kompiiteraan barreessee piriinti godhee natti kennu istigfaara dhiisaan jiru ani turgumii san fudhee wayitaan gad deebi'u ka qubaan na ari'u sun dhufe ammallee wallaahi hin dhufe
Barwaan guyyaa sana ni ta'e sheeka. Dhufee uummata keessa dhaabbataa abbo. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah jechaan mallee itti madeeme. Wallaahi. Wabillaahi watallaahi. Rabbii janarraa qaqqabe abboo nama san. Akkana laal. Bilbila akkana ol fuudhee. Akkana ija gadi qabatee akkana bilbiluma laala agaani karaa kana deemu. Isuma bira ol taree turgumii san namichatti kennee fudhadhee agaani bira lixu. Tarii agaani bira bahu kana nawaamaa sodaa astagfirullah istighfaara dhiisaan jiru qaxxituma bira bahi. Akkanatti rabbiin subhaanallah sheeka na fure. Xumurar argattee? Alhamdulillah akkanatti ashaaraa kennee galee gaafa kaanii deebi'ee fudhee umraa kiyyallee deemee nagaan galee alhamdulillah istighfaarri faraja qabdi akka rakkoo keessa nama baasu cinqaa namni mudate keessa nama baasu wallaahi qabatama gaafa san arge. Subhaanallah. Akkasi dhumarratti baga milkoofte ka aarsaa hedduu kafalte. Wallaahi alhamdulillah. Duuba umraa geettee? Gahe sanillee. Akkam ture? Sunilleeni amma bakka maxaara jiddaatitti wayta geennu wanni kiyya ka viizaan kiyya piriintiin kalar koppiin naa bahe bakka nama laalanii nama dabarsan san wayta gahu ammallee namoota na wajjin jiran dabarsanii anaaf duuba deebisan ammallee hirrifadhe ammallee Udee wanti yanatti deebite kana baratte jettee bakka kompiitara itti cheek nama godhan dhaqinaan jette intalti na qoratu jirtu tun waytaanii dhaqu namicha Soomalee wahiitu na duraan hiriira umraa bakka maxaara jiddaati namni kuni viizaa isaa laalanii yoo jedhan viizaan isaa kuni expired jedheen namichi kaisa maafi umraa jedheen qaallichi achi keessa dhaabbate umraan ati gootu hin jiru jedhe qaallichi rifannoota ofirra gattaa'e mee namni achi jala gahee ofirra deebisi hin jedhan agam namatti dhagahama bakki sanuu bakka ulfaattuu deemaa jira hisaaba guyyaa akhiraa nama yaadachiisa bakki sun wallaahi billaahi kanamaatu agas nama cinqa agas nama lubba ka rabbii maal hayya achirraa sii gala ayyee amma wayta taraan kiyya gahu astagfirullah amma tanamicha qabatteetu anallee qabata bakka kanattillee wallahi istighfaara godhe ayyee istighfaara godhe astagfirullah rabbi woo manatti beekaf ammallee jalaan nagahee ganda kana na deebisuu eda astagfirullah istighfaara godhe naa laalee yoo jedhu yallaa roo hima na dabarse seen jedhe dabre alhamdulillah achirraani makka seenne umraallee bifa bareedan alhamdulillah xumurree akkasitti deebine ما شاء الله ربي قال لي هاجو نستسقل ما زار قادو مكرمتي جدو كانتي اسكياتي مالتو بتمو قبا ولا مسبرا هو بتمو وني برباچسو اما اسكياتي وبايتو جر اوبس اللي اجني برباچسو وانت هندا فرين استغفار اكته وفي كان كي افرت ولا تجربتي ارجت كيس ربي تسبا سبحان الله عدد ربي تأجد اعتني ربي فرجتنا وباس على تسهيت ربين أكما حديث القرسي يوأتي تاكو تريات تشكيلي سيدي هاتا يوأتي تشكيلي هاتا ما أريد سيدي دي من جنة أكما سن عدد أتيغر ربي كيتي هاتون برمانا أتي ربي كيتر أرغت سيدي هاتا دي حالة هنجرين حالة أجائبات رفي أسو أتي صدات قلبي إساكيس نمتج قويا قوتو بالبلا هلالي نمتج قويا قوتو أتي بالبلا ركسات أغرتي هنقرر هنجر ساعة ربي سبحانه وتعالى سلكي مت حجاء إسا أغرى سلكي قد اي والله حجاء اتكاس هكذا كانت تلالتون سهوك بانك بسوء أرغان جر عجيب فاكشيناه من جنة سبحان الله من بين إيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاكشيناهم إني أتمت جراسي تشت أرغمالي إني سأرغان جر هقو غمير والله دوبا فود ربين حجاء إسا تليفون الرئيسة قدت سمويتو فرج أوفيسي في دي فكان انجلاسي باس الحمد لله باقا مدي أكنت نما فرجتي كان وان رتها سواجر مدن اللي في وان في النيج النوفي وان وإرابرة تنيف ومني كينا وان هدوا امبرتو في بكا هندتي وان تيفين نجي تشارا كان درجة قمة في درجة جيسي أكمي يني رد بچات الرّي قرت أمورا الرد
وانت أتدرجي إسلامتي فنام تيو جرات جتة سجنتا كانت أمك dargaggeessa islaamaa tokkoffaa ibaadaa keessatti haa jabaannu. Maaliif jennaan umriin dargaggummaa tun keessummaadha. Ibaadaan ati gaafa dargaggummaa gootuu fi gaafa ati umriin achi si deemee rabbii gabbartu kun wal qixaa miti. Nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa qiyaamaa nama torbaa rabbi gaaddiseessa jedhan. Torban san keessa washaabun nasha'a fi cibaadatillah dargaggeessa ibaadaa rabbii keessatti guddateedha rasuuli. Kabar umriin achi deemtee gaafa luka lamaa dhiisee sadaffaa dabalate dargaggummaa irra xurataa bahe jechuudha. Gaafa san rabbi gabbaruu miti ibaadaa dargaggummaa itti fufe jechuudha. Dargaggeessa rabbi beeku umrii isaa ibaadaa keessatti dabarse rabbiin gaaddiseessaaf jedhan. Tokkoffaa irratti wanni an dargaggeessaa dhaamuu barbaadu ibaadaa keessatti umriin tun hin deebitu. Shabaabni keessummaadha. Fursatun idhaa marrata laa tacuud. Carraa yoo nama jala darbe nama hin deebine. Carraa kana keessatti rabbi gabbaruun haa shaagalamnu. Itti aansuun immoo wanni an ammallee dargaggeessaa dhaamu yeroo keennatti haa fayyadamnu. Umrii keennatti haa fayyadamnu. ومن علم أن الشباب ضيف لا يعود وفرصة إذا مرت لا تعود شغله بطاعة الله. namni dargaggummaan tun keessummaa yoo deemten deebinee beeke carraa yoo darbe namaan argamnee beeke umrii isaa ibaadan dabarsa. Yeroo ofiitti fayyadama. Carraa argamte kanatti fayyadama. Nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 40. كومن المنما كوني guyyaa qiyaamaa agawaa afur irraa gaafatamtutti hin sochootu jedhan. Afuran san keessaa tokko umrii kee maalitti fixxe dargaggummaa kee maalitti dabarsiteedha. Kuni gaafii fuuldura rabbiititti nama maraa dhiyaatu deemu jechuudha. Kanaaf dargaggeessi yeroo ofitti fayyadamuun umrii ofitti fayyadamuun carraa argamte kanatti fayyadamuun yeroo ofii haa dabarsinuun dhaamsa kiyya. Kaani dargaggeessaawwan ni xumura irratti dhaamu umrii dargaggummaa kana yoo luugama ittiin godhin bakka malee nama dhaaba. Dargaggummaa kana keessatti namni hedduun kara malee maqa. Dargaggeessa islaamaa tokko wanni kararraa baasu wama lama jedhan. Dubartii takkaa fi burcuqqoo farsoo takkatu kararraa baasuu danda'a jedhan dargaggeessa. Wanni kararraa dargaggeessa baasu wama kana lama. Umrii kana keessatti dargaggeessi luugama bakka kana haa godhatuun dhaamsa kiyya. Fakkeenyaa fi Nabiyyallahi Yuusuf akka fakkeenyatti rabbi nuu kaa'e. وراودته التي هو في بيتها عن نفسها وغلقت الأبواب جد ربي بري انت لموتي توفي موتي تكون إن دلتو جدا إن دلتو ستفتي قبريتي برباد دي عن قبريت كوفي نبي الله يوسف قابس عن قبر وفيتي برباد دي جدا وقالت هيت لك سي مجاهي وفسي قبيسي حالي مرتي سي مجاهدة قافين سيدي هات واني ركون ارقم تشوفتي هنرة ولا تشوفتي وغلقت الابواب اي ربي دبتي بري تشوفتي دان وقالت هيت لك سي كرفاي يتم بري شفتي osoo anaa fi si ta'e tarii gorora buusuun kenna hafan qabu bakka sanitti jabaa dhabar dubbiin ulfaata wallaahi nabiyallaahi Yusuf waan inni jedhe dhageette qaala macaadallaahi ani magantuunti ya rabbi irratti nabiyallaahi Yusuf rabbitti maganfadhaa waan akkasiin qeebalu jedhabbo nama tokko ka dubartiin shariif dubartiin bareedduun gosa bareedaa isa waamte isa affeerte ani rabbi sodaadha namni sun yoo jedhe nama rabbi gaaddiseessuuf irraayi. Kanaaf bakka akkasii keessatti illee rabbi haa sodaannu dargaggeessi bakka akkanaatitti illee of haa eegu. Dhaamsi kiyyaa gabaabinaan kana sodaan rabbii nutti amaanaa haa taatu nama yeroo kamuu rabbi tiifatu yeroo kamuu rabbi sodaatu haala kanaan haa deemnu. Wanni goolabbii xumura irratti akka dhaamsatti jechuu barbaadu. Gubbaa keennatti rabbi akka hin daganne duuba keennatti seenaa keenna akka hin daganne fuuldura keennatti kaayyoo keenna akka hin daganneen dhaamsa kiyya. Maashaallah
daawwattoota keenya kabajamoo qophiilee bareedaa torbaniin isinii dhiyeessinu keessatti har'a waa'ee dargaggoota irraa dubbachaa turre. Hin xumurre hin jalqabne gara duraatti immoo hedduu sagantaa kan irraa kaasnee bu'aalee fi faayidaa jiran akkasuma haalota garaagaraa irraa kan haasofnu ta'a. Har'aaf immoo sa'aatiin keenya yookaan yeroon keenya nu sardee waan jedheef jecha nama osoo hedduu haasahee mucaa xiqqaa osoo hedduu haasahee keessaa burqu kan beekumsi guddaa isa godhe isa kana silaa waan bal'aa akka itti isinii dhaanu ture sagantaa biraatiin ammoo waan hedduu ustaaz galmaa saaraa irraa argattanii har'aaf ammoo kan jenne haganuma insha Allah ta'ala qophii biraatii walitti deebinaa qopheessee dhiheessuun an Abdullatiif Amaan ture ogeessa kaameraa keenyaa Fu'aad Muhammad waliin ta'uudhaani warra nu daawwattanii fi hunda keessaniin ammoo nageenya rabbii isinirraa haa jiraatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام. كيبور ملتي ميديا برودكشن.